Bakkan gerasi tinjaban dari cabe sama kena gerana jabate mata sadi bro. Wait, dia. Wait ya bro tu. Akan nago tu jawa sana nahi era kongam tu. Wait, umma dia. फिर ये वल्लाही बिल्लाही तल्लाही तिरंगा कराने के बाद जैसे नहीं ना वल्लाही फिर हो गया तो को बकने कराने के बाद जे वाला पल का मसला नहीं है ओए ये ना को बकने कराने के बाद करने को तो फिर वैसे में तेरा हमने गया तो कोवल पाना वाले त्यासा कितने को तो आना वाना मन करो रब्बी सो में ज़्यादा फिर और मांगो पूजा आया फिर Wait, dia. Beri dilo magana coba tekan wari cerita bro. Rabbi semua sudah doa ya bro, nama racing Rabbi semua sudah doa bro. Wait, dia cuma dia. Beriya Rabbi semua sudah doa mago puja beriya nintua sungkoco deke komasya nebiya bro. Uwe umma dia Uwe Uwe bro Uwe wallahi bro. Wallahi kena gue tuh jauh ya toko bisiannya bau mereka seneng gue tangan gue tuh dia tuh selalu pindah karena dapat makanan nasi orang kamu anin yang kamu belah asyik dia ya bro berbadi karena mana bocah cerita aku ya toko manin dua sekoco dindiru bro dia dah beriya barakan lagu tersene berberiya wallahi wanin pada balai tu Maksudnya beriya jangan mana deep tu beriya wanin pada berberiya wan pada dapte bernaga pada bernama bersih perakana dekkan nabi yogu tu nadawa cipte berberiya berakara wasin tendo ber senabi tu jeracu Berian, ada berome wallahi billahi taala rabbu masih tado mayonan di rumah kena tu bisa mayonan asbalin drama beriya yona pipi banat suara balkabas matira negeda waran di suber ni beita me kasit me beriya anu madi tak story wala tu men agar beriya rabbu masih tado berana di sana beriya Woi brome ada umat aku naja berberi dalan engenya unta berakas nasa berberi kas nogo te merapisudan me akas menegi berana di sana beri Woi ma dia Mas godang ke digarana coba jangan jalan lagi istilah gue to kok garasi coba dempe ya bro boy cisan si boy untuk semana garis dia makan me beriya naje istama ora kamu makan mati jira makan nago ya bro kuman jira no wada dia berberiya mau nasi makan secara nol barte telena ganja kita beriya makan akan baca sebicar umma dia dilagan gerana cepat awas sana ya bro cara ولي سيدنا والله بالله تالله أما زعتر هيك بقى كان الرئيس يقول أولي سباسي أنا بجليلي مي ترواشي يو بتر سباسي أنا بجليلي مي كما كان الرئيس
والله أيام توان زعتر والسبابني أنا بجليل بيعكمتها إليه مكان قبل لك يسمي أنا برا عند لقاء بزيزي ولا مكان رجعنا يا جمال أنا برا لقاء بزيجر وصورة وكرا سيسنا بتجليل والله كابا يتعلم في السياسة يا ربي والله لازم يا ربي أتها كل سباسة والباس واقف akka qaama ishee argee hin beekinidha kan inni darbee barbaaddatu. Mucayyoon kun suuraa qaama biraa qabdi viidiyoo haa ta'u akkuma sagalee ishee irratti dhageenye maaliif nama guutuu na daawwachiifte firoo koo nama amma kiyya hin ga'intu waa'ee kiyya haasa'ee akkas na gootan seenee jetti. Inni immoo narratti janaajjanteedhaan kan inni qaama ishee kana gadi baasee namootatti ergee jechuudha. Irratti janaajjantee haa ta'u sila waan qaama ishee argee quufeefis haa ta'u kuni waa tokko ta'a jechuudha. Adaraa wanti isin idaamu viidiyoo kana shamara taatee nama kamiif sheer godhi. Wanti kuni viidiyoon kun keessumaa warra reefu biyyarraa dhufu warri biyya keessaallee osoo daawwatanii bareedduudha. Barnoota guddoo tokkorraa argata jechuudha shamarran keenya. Qaama rabbiin dhoksee achitti nutti uume sana fuunee waraabnee namatti yoo ergine maal nuuf godha bultii fuunuu barbaadu bari namni sun yeroof malee. Tokko ittiin nu boosisu, lama ittiin maallaqa nurraa argachuu, sadii nu qaanneessee namaa gadi nu gochuu yoo kana taate malee dhiirti akka qaama kee argee ka'ee bultiif abadan. Kan suuraaf kan viidiyoo waladda. Rabbuma keessanitti yoo hin amantu ta'e qaama keessan kaastanis waraabdanis dhiiratti hin ergina. Fuulli keessan haa mul'atu, fuulli keessan mul'achuu haa baatu. Qaama keessan qaamni saala fokkattuudha bari. Fokkattuudha bari. Maaliif osoo waan bareedaa ta'e rabbiin asitti nu uuma bari. Asitti nu uuma bari. Bakka hedduu jira bari kunoo bakka namni arguu danda'u garuu wanta namni arguufu ijatti hin tolle waan taateef rabbiin dhoksee achitti bakka sitirii bakka namni bakka abbaanu sirriitti of hin arginetti nuuf kenni rabbiin. Nuti garuu kanayyuu baasneetu viidiyoo waraabna taanaan baasneetu akka arginetti asifachi jejjennee dhiiratti argisiifna taanaan maal nuuf godhame nuti rakasha isa biratti. Asilan rabbiin dhiira dayyuus dhiira gowwaa dhiira jasbaa rabbi isinitti hin qabe. Wallaahi laazim dhiirri kabajaa guddatte. Dhiirti obboleettii isheef kabajaa qabdu, haadha isheef kabajaa qabdu, siifillee kabajaa sii qabdi, sitiriillee sii qabdi, qaama keellee sirraa hin barbaadu yoo barbaaddelee nama biroof hin dabarsitu jechuudha. Garuu ilmi namaa hin amanamu yoo rabbi tokkicha ta'e malee jechuudha. Ilmi namaa boruu si gana, boruu si gata. Ilma namaarra amantee imaanaan ka'atin. Ilma namaa amantee hiccitii keettiin himatin naa dhoksa jette. Boruu wal dhabdan ilmi namaa sitti galagala bira. Kanaaf wanti an jechuu barbaadu shamarran keenya biyyoon kun isin fayyada. Sagaleen gadi hin bahin, hiccitiin gadi hin bahin baay'eedha. Nama meeqatu gibira kaffaluu jira qaama isaa waraabee namatti erge hiriyaa keetiin si erga nama ganda keetiin si erga gaafa jedhame dirqama gibira qaama isaatti kaffala jechuudha gadi nan baasini nasatarii gaafa birriin kaffalamuu dadhabame hin ba'a jechuudha qaamni sun. Kanuma isin jechuu barbaada obboleettii keenya kana narratti jaallatteedhaan qaama ishee namatti ergee jira fakkaata obboleessi keenya kun akka sagalee ishee dhageenyetti hedduu takka garaan nyaatte. Dubartii jechuun anuma wajjin dubartii jechuun wallaahi laazim anuma wajjin jechuudha. Dhiirti nama kijibdi. Garuu shamarri nama ishee kijibuuf nama isheen kijibni daftee hin bartu jechuudha jaalala keessatti. Onneen dubartii akka sooftiiti adii kana. Sigalee yoo namni dhufee kijibellee na kijibaaraan jettu. Hima jaallattiif uumamaniif garuu gaafa namni ishee miidhee qofa kan isheen teessee of ilaaltu jechuudha. Dubartiin miidhina rabbi rasuuli jala dubartiin miidhina warri dhiira akkasiidha. Waniin jedhuun qabu shamarran keenya kan dhiyeenya reefuu biyyarraa dhuftan ganaa waa hedduu qormaata gurguddoo sin eeggata waa'ee bultii jaarrachuu kanarratti. Obboleettii keenya kana rabbi obsa si haa kennu. Nikaaha walirraa qabdu taanaan bultiif wal jaallattanii maatiin keessa wal beekee waraabdee ergitee haa ta'u si waraabee haa ta'u hin cinqamin. Nikaaha walirraa qabdu taanaan hin cinqamin. Abbaan manaa keetti yoo sitirii kee wallaalee gassi baase isa qaanya. Ati garuu amma jechuudha. Nuti manaa abbaan manaatu ibsaa banatanii waliin cinciisuu bara saalfatan keessa jirra. Akkasii viidiyoo kana sheerii walii godha galatooma. Barichi bara hamaadha.
kaameraa yoo miti bilbila ofirraa fageessaa shaaworii gala bilbilli keessanuu si